isa qobaa deemuu kan qobaa gungumu kan Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota Nuroo Channel Tuubii Nuroo Channel Tuubiin viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabatee adhasa isin dhufee jira akkuma waadaa isin seenee innis sirba sadii obsaan jedhu yoo san Geetahuun irratti react goona jechuudha yoo san Geetahuun weelluu ajaa'ibaa qabatee dhufee jira kadhaamsa isaa baay'ee bilisiginaa yookiin PPC isaa jiru jechuudha sirbis dhaamsa guddaa kan of keessaa qabu yeroo Oromoon rakkoo keessa jiru keessatti rakkoo beekamaan yoo san Geetahuun sadii obsaan jedhu qabatee dhufee ani sadda isarratti react godhuudhaan dhufee jira kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya nooleen react akka gootan gamanumaan isin affeera jettaan suudhaan ammoo tuyyuu ka otoo dubbatiin bira dabruun barbaanne Vision Entertainment baay'ee ajaa'ibsiifadhaa baay'ee dinqisiifadhaa jabaadhaa galatoomaa jechuu barbaadan sirboota afaan Oromoo akka idil addunyaatti kan sadarkaa isaa eeggate hojjechuudhaan nu boonsitanii jirtanii otoo isin hin galateeffatin taruun barbaadu jechuudha itti aansuudhaan kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenna gama yoo san Geetahuun sadii obsaan jedhutti isin dabarsa jechuudha walumaan gara sirbaatitti taaceenu Farda,
Bullon Girmaa Motora Maamaayidha. Bullon asirratti agarsiisaa kanatti jechuudha. Bullon akka jaalatan kenna. Bullon ana kanatti fakkaatti warroota mana hidhaa miseena keessatti dararamaa jiran keessatti immoo kan kenna. Jawaar Mohammadii fi akkasuma qabsaa'ota Oromoo hedduu isaanii ibsaa haa ta'u garuu an akka yaada kootiitti Jawaar Mohammad ibsanii fakkaataa keessattuu akka walaloo isaa irraa dhaga'utti yoo kana fakkaatan Bullon mana hidhaa keessatti kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya yaakiin keessaa follow godhaa tora YouTube keenya subscribe share like gochuudhaan nu jajjabeessaa warroonni haarawaa like subscribe share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa warroonni kana dura subscribe gootan like godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedhaa.